Irreecha bara 2016 kabajamuuf hawaasni gahee sarraa eegamu akka baatuuf kutaa magaalaa Lammii Kuraatti qaamolee kutaa hawaasaa garaagaraa irraa hirmaatan waliin mata duree irreecha fakkeenyummaa nageenyaaf obbolummaa jedhuun mariin gaggeeffameera. Akka kutaa magaalaa Lammii Kuraatti qophii gahaan taasifamaa jiraachuu fi kaayyoon marii kanaa ayyaanichi bifa duudhaa fi aadaa isaa eeggateen akka kabajamuuf qaamoleen hawaasa kutaa magaalichaa jiraatan gahee isaanii akka baataniif yaadamee akka ta'e waltajjii kanarratti hubannoo kan kennan itti gaafatamaan waajjira barnootaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa obbo Abiyyuu Bayyanaa himaniiru. Ayyaana kana laachisee hubannoo jirutu jira. Akkuma beekamu namoonni adda addaan ayyaana gaggeeffamu kana bifa kan biraadhaan an turjumaanantu jiru. Alaabaa isaarraa ka'ee kaayyoo irreechaa kanarraa ka'ee irreechi mallattoo nageenyaati. Irreechi mallattoo araaraati. Irreechi siyaasa wajjiniin amantii wajjiniin wal qabate miti. Hundumtuu hubannoo wal qixxee waan hin qabneef namni sodaa tokko dhiphoo tokko malee ayyaanni Oromoon gaggeessu kun ayyaana isaa anisa dhiphisu anisa cinkootu hin ta'in anisa fayyadu dinagdeenis waa gurgurachuudhaan obbolummaa wal baruudhaan maal faayidaa akka inni qabu hubannoo gahaa kennineera. Kanaa booda isaanti ijaaf gurratee saba dhufu kana nageenya isaa eegee kan beelee beela baasee kan dheebote bishaan kennee kan karaa wallaalee immoo karaa agarsiisa kan jennu hubannoo waliigalaa uumuuf walgahii irra gaggeessine. Abbootiin amantaa marii kanarratti hirmaatan yaada kennaniin ayyaanni kun qabeenya uummata Oromoo qofa osoo hin taane kan addunyaati yoo jedhan ayyaanichi bifa tasgabbii fi duudhaa isaa eeggateen akka kabajamuuf hunduu waan nurraa eegamu bahuu qabna. Hawaasnis keessummaa gara magaalaa isaa dhufu simatee gaggeessuu akka qabu dhaaman. በዓል እንግዲህ የሁላችን በዓል ነው። Ayyaanni kun ayyaana hunda keenyaati. Ayyaana keenya ta'uu bira darbee ayyaana addunyaatti beekamedha. Ayyaanni kun bifa duudhaa fi safuusaa eeggateen akka kabajamuuf hunda keenyarraa gahee olaanaatu eegama. Hojii gaarummaa qabu hojjechuun ofuma keenyaaf waan ta'eef keessummoota ayyaana kana kabajuuf dhufan haalaan simannee gaggeessuu qabna. ያው በዓሉ የህዝብ በዓል ነው. Ayyaanni kun ayyaana uummataati. Irreechi ayyaana amantaa osoo hin qoodin hundi keenya hirmaachuu dandeenyudha. Kanaaf nageenyummaa isaa eeggannee keessummoota keenya simannee dabarsuu qabna. Hundaa oli nageenyi barbaachisaa waan ta'eef nutis akka dursaa amantaa tokkootti gatii nageenya barsiisutu nurraa eegama. Hirmaattonni waltajjii kanaa akka jedhanitti keessummaa kallattii kutaa magaalaa isaaniin seenan kamiifuu simannaa waa taasisuuf qophaa'uu ta'uu dubbachuun hawwii gaarii ayyaanichaaf qaban ibsaniiru. Irreecha jettaan kan obbolummaa ta'uu kan hammachuu hundumti keenya obbolecha taane waa'ee tokkotti qabannee ayyaana keenya kan akka nagaa ta'eef dabruu keessumaa ufu keenyas baay'ee qabannee kan qabnu kenninee waa'ee nageenya keenya eegnee baay'ee hojjannee jirra. Akka dargaggootti ani gama kootiin ayyaanni kun bareedee addunyaan akkuma galmeeffanne UNESCO irratti akkuma galmeeffanne addunyaan hundis argee itti gammadee nageenya ta'u irreecha jechuun nageenya akka ta'e hunduu hubatee nageenyummaa keenya Oromummaa keenya kan ibsanu ta'e Oromummaan akkamitti guddina akka ta'e Oromoon akkamitti nageenya akka ta'e uummanni Oromoo nageenya caalallee mootu fulduratti biyyoota hundaaf fakkeenya akka ta'u saboonni biraa akka raawwatan sirriitti irratti hojjechaa hojiin kun mootu ayyaana gaarii ta'e akka darbu mootu abdiin keenya guddaadha. Kanan qabu karaadha kan dhufe akka baruu dhufe waan qabnu addaa fudhanne jara kan oduu hammeenyi tokko dhufe oduu wanni tokko dhufe jidduu keenya seenin oduu wanni tokko dhufe seenin hamaa hammaata oduu seenin wal akka barree kibiriidhaan akkuma duritti seera keenya eebbifannee dhufti keenya tokko taane jaarsi guddaan xinnaan akka qabnuun amma qabnu wal qarqaarree amma qabnu wal daggamne kan hamaa hojjete hamaa isa irraa dhoowwine kan gaariitiin gaariitti hoggaanu an dastaa kana keessa dasna jedhee